Nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Daawwattootaaf jaalattoota maatii kuttaayitu akkam jirtan. Har'a maatii ajaa'ibaa tokko irratti yaada bareedaa tokko isinii qabadhee dhufeera. Wanti har'a isinii dhiyeessu kun yookiin siyyuu muudateera yookiin hiriyaa kee, maatii kee yookiin ijoollee keessaa nam tokko muudachuu isaa dirqama. Kana jechuun xiyyaaraan, baaburaan, dooniidhaan, konkolaataan yeroo deeman namoonni taa'uu dadhabanii garaa isaanii keessaa ol deebisuudhaan akkasumas mataa dhukkubbii hamaa dafqaan yeroo tokko tokko rakkatanii baay'ee dhukkubsatan yookiin si mudateera yookiin agarteetta. Imala keenya keessatti akkamittiin rakkoo kana hir'isuu yookiin dhabamsiisuu dandeenya? Akkasumas sooratawwan akkamii fayyadamuu qabna kan jedhu yaada kana lamaa irratti barumsa gabaabaa isinii kenna. Nu hordofaa. Viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif illee sheer gochuu hin dagatinaa. Asuma maatii chaanelii keenyatti dabalamuun sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkamittiin rakkoo kana hir'isuu dandeenya? Tokkoffaaf inni jalqabaa imala keenya dura daqiiqaa 45 amma daqiiqaa 60 gidduutti otoo imalan jalqabeen dura jechuudha. Soorata sasalphaa ta'e soorachuu qabna. Namni tokko tokko imala yeroo jalqaban sodaa rakkoo ol deebisuuf mataa dhukkubbii isaa mudatuuf nyaata baqatu. Kana qofa miti. Yeroo imalarra yookiin immoo deemsarra jirrullee nyaata akka loomiif wantoota faayibirii of keessaa qaban soorataa deemuun gaariidha jedhama. Inni lammaffaaf inni ijoon immoo iddoo teessuma keenya sirnaan sirreetti filachuudha. Afaan Ingiliffaatiin maal jedhu? Choose your sitting position wisely jedhu. Iddoo teessuma keenya sirriitti filachuu. As keessatti fakkeenyaaf konkolaataa yoo deemnu, tireenii yookiin baaburaa yoo deemnu, shiippii yookiin dooniidhaan yeroo deemnu, eerpileenii yookiin immoo xiyyaaraan yeroo deemnu eessa taa'uu qabnaa kan jedhu isinitti hima. Jalqaba namni konkolaataa yookiin taaksiidhaan deemaa jiru tokko gara fuulduraa yookiin gara gidduurra taasifachuu qaba. Namni rakkoo akkasii qabu tokko gonkuma teessoo duubaarra taa'uu hin qabu. Namni tireenii yookiin baaburaan imalaa jiru tokko teessoo fuulduraarra naannoo gara balbalaa naannoo qilleensi galuu danda'u taa'uu qaba. Namni dooniidhaan yookiin shiippisa jedhaniin deemaa jiru immoo gara gidduurra taa'uun filatamaadha. Qilleensi gara fuulduraarraa humna guddaan dhufu akkasumas gara duubaarra yoo teenye rakkoo isarratti fiduu waan ta'uuf teessuma gara walakkaa filachuu qaba. Namni eerpileenii yookiin xiyyaaraan deemu tokko gara gidduurra in front of eerpileen wiingii gara duubaa isaarra yookiin immoo qarqararra taa'uu qabaa jechaadha. Namni deemsarra yookiin imalarra jiru tokko maal gochuu qabaa? Inni shanaffaan dubbisaa deemuu dhiisudha. Avoiding reading while traveling. Imalarra yeroo jirtu hin dubbisiin. Yeroo itti dubbistu xiyyeeffannaan kee wanta dubbisu san gubbaa yookiin kitaaba ta'uu danda'a yookiin gaazexaa ta'uu danda'a. Isarra yeroo gootu konkolaataa yookiin xiyyaarri yookiin immoo baaburri gara fuulduraatti yeroo deemu teessuma kee fi ilaalcha kee wajjin dhiibbaa sirratti uumuu danda'uuf hin dubbisiin. Inni jaaffaa maal goota? Qilleensa karaa fooddaa dhufu qilleensa haaraa fudhu. Get some fresh air. Qilleensa haaraa ta'e fudhachuu qabda. Yookiin foddaallee bantee haa ta'u karaa qilleensi gaarii si galu tokko qilleensa fudhachuu qabda. Inni torbaffaan qoricha fudhachuu hin dandeenya. Mana yaalaa yoo deemne yookiin immoo dunkaana qorichaa tokko yoo deemne qorichi kanaaf hojjetame hin jira. Namni tokko deemsarra yeroo jiru dhukkubbii konkolaataa keessatti yookiin immoo taaksii keessatti yookiin baabura keessatti yookiin immoo eerpileenii keessatti shiippii keessatti isa mudatuuf rakkoo kana hambisuuf qorichi kennamu hin jira waan ta'eef dunkaana qorichaarraa qoricha fudhachuun hin danda'ama. Inni 8ffaa fi inni ijoon garuu maal gochuu qabna? Of amansiisuu qabna. Ofii keerratti jedhu. Be relax. Hin ciqqamin, hin sodaatin, of amansiisi. Sodaa keessa yoo baate wantichi si dhiisa. Kutaan barumsa keenyaa inni lammaffaan soorata akkamiifaa soorannu? Sooratoonni yookiin dhugaatiiwwan yeroo imallu yoo fudhanne rakkoo dhukkubbii konkolaataa xiyyaara baabura keessatti nu mudatu kana nurraa hir'isa. Nyaata gosa torba nyaataaf dhugaatiilee ta'uu danda'a gosa torba jiru. Isaanis maal tokko ginjibila isa afaan Ingiliffaatiin ginger jedhamu. Ginjibila
soorachuu qabna. Lammaffaa waan nama gubu kana qaaraa barbaree yoo fudhanne rakkoo ol deebisisuu mataa dhukkubbii kanallee nurraa dhorka. Sadaffaa buskuutii yookiin kiraanker fudhachuu qabna. Arfaffaa kororimaa isa afaan Ingiliffaatiin kaardom jedhamu soorachuu qabna jechuudha. Shanaffaa lawuzii yookiin immoo nuut isa jedhamu sana afaan Ingiliffaatiin jechaadha. Isa fudhachuu qabna. Ja'affaa muuzii. Torbaffaa bishaan. Bishaan maal fayyada? Keep hydrates. Garacha keenya keessatti hydrateen akka to'atamu taasisa. Inni lammaffaa immoo hiideekii mataa dhukkubbiin avoid godha. Nurraa ittisa jechaadha. Walumaa galatti namoonni imala keessatti ol sin deebisiisu, mataa sin dhukkubu, sin dafqisiisu yookiin immoo hiriyaa keessan, maatii keessan, ijoollee keessan illee rakkoon akkasii hin mudata yoo ta'e maloota armaan oliin isinii tarreessee kana fayyadamuudhaan rakkoo kanarraa fayyuu hin dandeessu jechaadha. Viidiyoo keenya waan daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Namoonni arduwaa gara chaanelii keenya dhuftan chaanelii keenya subscribe gochuun maatii chaanelii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Barumsa biraa immoo walitti deebinutti nagaan nu tura.